Mee viidiyoo tokko ilaallee adeebinu. Ega baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Yeroo ammaa kana viidiyoon kun social media irra deddeebi'aa jira jechuudha. Baay'een keessan argaa jirtu. Argaa jirra anaanillee baay'ee tokko na aarsee jira jechuudha. Sababiin isaa nama ajabamaa jiru kana yoon beekuu baadhee ijoollee ajaban yookaan immoo ijoollee wajjin suura kakkaan kana nan beeka. Ijoolleen kun na wajjiniin hojiiwwan garaagaraa waan hojjetaniif akkaataa kamiitti kun akkas ta'uu danda'e, maaliif akkas ta'e, uguma namoonni kun gaardii ta'aniif immoo ajaabii namichi kun hin bitate moo maaliif wanti kun ajabuun barbaachise? Fuula namaattis illee hin tolu, fuula waaqayyootti illee hin tolu waan ta'eef maalidha kan jedhuuf mee ijoollee kanarraa adda baafanna waan ta'eef amma dhumaatti na waliin tura. Boleessa keenya Saaboom Gaaddisaattan bilbila. Hello. Nagaan siif haa ta'u. Bilbila jijjiireen bilbilaa jira faarfataa Amaanuel Gaaddisaadha. Nagaa keedha akkamete? Nagaa Saaboom Gaaddisaadha miti? Nagaa keedha miti? Baga jiraatte dhimma wayii fanaan si bilbile? Social media irratti waan tokko gadhiifamaa jira yeroo ammaa kana social media karaa TikTokii fi karaa Facebookii waan garaagaraa namoonni baay'een dhoobaa jiru. Information kana dhageessetta? Eeyyee. Ani waan nama si gaafachuu barbaade wanti nan social media irratti arge yeroo ati ajabdu bifa gaardiidhaan jechuudha. Makiinaa keessaa yeroo isin buutan yeroo ajabdu konkolaataa bantee fi yeroo gara cheerchiitti ajabdu argaan ture jechuudha TikTok irratti. Akkasumallee addunyaan keenya tokko biqilaa wajjinillee mana suuraa deemtanii isa gidduu galchattanii yeroo isin akka bifa gaardiidhaan footoon poostii ta'aa jiru jira waan ta'eef gaardiin kun nama waaqayyoo barbaachisaadha moo maalidha isa jedhu yaada kee sirraan barbaade beekta? Akkam beektaa? Makiinaa kireeffatee ture beektaa fi nu biraati? Eshi. Makiinaa Riyaagooti tokko kireeffatee? Eshi. Makiinaan qabunni si galee? Eshi. Makiinaa kireeffatee naan makiinicha fuunee fi deemne beektaa? Tole. Makiinaa kana gaafa fuunee deemnuu fi? Makiinaan inni keessaa bu'e sun kan isaa miti? Kan isaa miti makiinaa riimichaa Riyaagootiti. Eshi. Nutu asii fuudhee qabee fuudhee deemee foolotaadha jechuudha. Tole. Namicha ajinaan reeleeshinii hin qabu siin qabu. Ani paasteris miti raajis miti. Waa'ee ani hojii mataa godheen qaba leenjisaa ispoortiiti. Innaa hojiin gaafa deemnu gabbinaan taaraa dhufee seenee. Eshi. Na argee hin gammade si gale. Innaa hojii ajabaa wayiin qabaa naan jedheen. Ajabaa wayiin qabaa jedhe? Har'a simannaa wayiin qabaa jedhe. Tole. Azim jedhee bikoo bira deemuudhaaf jedhee bikoo yuuda walii anatu waame si galee bikoo wajjin deemnee finfinnee ture jedhe. Eshi. Anatu waame bikoo yoo. Bikoon footoo irratti malee viidiyoo sana ilaalteetta yoo ta'e viidiyoo sanarra hin jiru. Bikoon mana suuraatti yeroo isin dhaqxanii kaatan qofa mul'ata. Wajjinuma jirra garuu viidiyoo keessa jiru malee. Wajjinuma jiru bikoo natu dabalee waame beektaa. Innaa akkamiin ta'e makiinaa keessaati. Kaameraa minaamini waan tokkotu jira. Kaameraa keessan kanaan barbaadu ittiin jedhe si galee. Eshi. Achiin booda lakki anuu TikTokii barbaade jalqaba. Lakki an TikTokii fiijiin bahuun barbaadu ittiin jedheen makiinaa keessatti. TikTokii barbaadeedhe? Lakki bakka akka taanaan immoo oolumaan kaawwadhaati. Baarii narraabanii naan jedheen. Akkuma sekurii tokkotti sekuritii fakkaata waan ta'eef. Baarii narraabanii? Baarii narraabanii naan jedheen. Eshi. Poosti goonaan dubbii ta'an jedhe makiinaa keessatti. Wanta kana poosti goota taanaani. Dubbii ta'an jedheen. Ani miidhaa Riyyaa godhi duukaan deeme maleeni. Jabaatiin maaliifis hin deemu. Yeroo kanaaf godhi gaafii ta'ee deemu miti. Ispoortiin hojjetaa malee. Godhi gaafii miti. Siijin Riyyaadhaa koo
kana wajjin viidiyoo tokko lama wajjin turre. Waa'ee intina keessa waan nagalchuun jiru jechuudha. Ani iyyuu si gaafachuu kanan barbaade ani tokkoffaa itti dhiyeenyaa waanan sin beekuu fi sin beekaa leenjisaadha ati qaamni keellee qaama ispoortiidha. Garuu namni uummataaf wanti galee tokko hin jiru sooshaal miidiyaa irra deddeebisaa jiru uummataaf akka ifa ta'uudha maaliif qindeessanii feekii akkasii godhani. Inni waan qopheeffate qaba sii galeera sana argee kaaseema wanta kana qopheesse sii galee yaada kana fidate jechuudha. Malee yaada akkasii qabaataan beekoni. Wanti kun sinii kaffalameetu moo akkamidha? Kaffaltiin sinii kaffalameetu moo wajjin hojjettu moo akkamidha wanni kun? Yoo sinii kaffalame maaliif amma akka nama ajaabii bitatee yookaan immoo of fuuldura sin dhaabeettidha wanti kun kan argamu nama kanallee hin gaafanna ani dhiyeenyaan illee hin beeku malee tun beeke waan ani sarraa adda baafadhu nan qaba garuu namni akkasitti ilaalaa hin jiru namni waaqaa tokkoof gaardiin hin barbaachisa kan nama eegu waaqayyoodha. Walojjiniin hiriyummaa ta'uu dandeessu. Normaalii walitti dhiyeenyaan footoo suura wajjin ka'uun cubbuu waan qabu maaliif sin namoota ispoortii hojjetanidha. Mucaan sun illee ispoortii hojjeta. Garuu namni akka inni gaardii sin ajabsiisaa jirtu akka namni uummanni fudhatee jiru jechuudha. Kanaaf akka kanaatti viidiyoo faana waraabamuun kee baay'ee nama gaddisiisa garuu kun balleessaa akka ta'e akka hubattu barbaada. Malee ansilayyuu nama akkasii duukaa argamuun barbaadu. Eegaleera. Raajii waan jedhamu ani. Hindeesse yeroo darbe sitti been ture gaafachuu dandeessa Shiboo Hotel kan jedhamu as magaalaa Hollataa keessatti. Eshi. Raajoota nama sadi'an bakka isaan ta'anii dhuganitti namni naa dawwale. Reebee kunoo katamaa Hollataa guutuuf beeka sitti himuu danda'u. Hollata irratti jechuudha. Laatti keessatti. Dhugaatii ishee harkaa fuudhee gaggade. Reebeen gabbaasin maqaa mataa isaanii eessi baasuu danda'a. Sodaa namaan qabu sii galee. Garuu nama akkasii deeggaruu fi ani karooraan qabu. Gaafa namni tokko suuraa siiniin kaasin jedhu ati maal jettaa? Yookiin nama sun si jaallatee ta'uu danda'a. Sirriidha maal suura wajjin ka'uun cubbuun qabu nama jaallatan wajjumaan ka'u utuu nam tokko kootti wajjin kaanadhe lakkise wajjin hin ka'u hin jedhamu garuu. Baay'ee mayyuun beeku eddasiin jala gaggaleera ture ta'ee ture poosotee ture beektaa. Dhagamteetti faawolii ta'e hojjetetanii. Ani immoo sooshaal miidiyaa kana baay'ee hordofuu hin beekamu ansiijin viidiyoo lamaan tokko hojjete malee. FB irraan kana beektaa akka hin fayyadamu tiiktookii mataasaa hin qabu namoonni magaalaa. Sooshaal miidiyaa irratti deemee mul'achuus hin barbaadu sii galee. Walumaa galatti gochi raawwatame kuni gocha isin beektanii gootan miti jechuudha. Maal taatee obboleessa koo? Alama namicha argachuun barbaada. Indaa'onniitu akkasitti hundayyaa sii galee miidiyaa irratti ol ba'ee jechuudha. Taasee natti tola bakka. Namoota akkasii irratti hojjechuun barbaadaan yoo sii galee hin beektaa mala koo. Ayyee bakka kanuma akka ifa ta'uu barbaadanillee suura footoolee wajjin kaatanitti qabdu mana suuraa deemtanii inni gidduu jira argiteetta hoteela kun ola gidduu jira inni sin qarqara dhaabbattanii wajjin kaatanitti jechuudha. Inni kun akkasiin ajabdanitti jechuudha kan uummanni ilaalee jiru. Lakki akkasumatti ilaa uummanni akka isaaniitti baay'ee haaranii haasa'u gaafa ni ilaalu jira galee ilaalaan ture ani beektaa. Uummanni baay'ee haarii haasaa ture. Baay'ee nufitti gadde dhugaa takka waan akkasii hojjetee hin beeku. Osoo hin beekin waan akkasii kana hojjetame kuni baay'ee nufitti gadde jechuudha dhugaa rabbi. Mana suuraa ani seensi fotoo keeyyuu deema abbaate. Akka mana suuraa nagashee kunoo dirreetti jechuudha. Ituu ijoolleen nu waamanii pirogiraamii biraa qabnaatu ijoolleen nu waamanii pirogiraamii keenya irraa nu hambisee mana suuraatti nu geessee footoo kana kaffalee deeme. Footoo sin duukaa ka'a malee. Duukaa footoo ka'uu qaba. Kan gaafa dudduuba isaa godhatu goota bukoo baay'ee jira beekte. Ani isa kana maalan beekaree obboleessa koo akkuma dina beektuudha malli kiyya. Ayyee waaqayyo isaa eebbisuu kanuma sirraa adda baafachuuf gaaddoo wanti ta'e kun dogoggoradha walumaa galatti ati illee dogoggorteetta. Isa kana akka ati irraa deebituu fi nuti waan sii galuu qabu. Nuti rileeshinii tokko waliin hin qabnu sii galee. Kan walitti nu fide ispoortiidha. Sirriidha. Innaa waa'ee tajaajilaa, waa'ee raajii, waa'ee teetti midhaamni keessa waan tokko waan nagatu qabu. Ani kan inni hojjetu hojii mataa kootii hojii ispoortiidha. Inni kun immoo akka hin beekamnetti immoo hiriyaa koo wajjin immoo gaafa deemee achumaan biqilaa bira deemuu fedha ga'an jedhu. Makiinaadhaan deemee akka tasaa akkas taane irraa
Kanaaf immoo balleessaa guddaa badii miti hin jedhu kun. Baay'ee badii guddaadha. Uummanni baay'ee ari'aasaa jira. Dhiifama jechuun barbaada. Ayyee Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Ayyee Waaqayyo si haa eebbisu kabaja guddaa argadhu. Anis kana uummataaf ifa akka ta'u barbaadeeni walumaa galatti ati Waaqayyo si haa eebbisu akkasuma biqilaallee nan dubbisa. Nama sanallee walitti hin dhiyaadhu yoo namni sun naquunname wanta jiru akka inni ifa nuuf godhu yookaan immoo dhiifamallee gaafachuu yoo barbaachise akka ifama gaafatu barbaadna. Maaliif namni Waaqayyo akka kanaatti ajjabamee deemuu jechuun wanta akka hin barbaachisu jechuudha. Nama kabajuun gaariidha. Nama ulfeessuun baay'ee gaariidha garuu bifa kanaan bifa namatti tolu miti waan ta'eef uummanni illee kan akka hubatu barbaada. Ati garuu Waaqayyo si haa eebbisu eebbifame qaamaan sin argadha siin. Ayyee egaa daawwattoota keenya kana fakkaata dhugaan jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa waan ijoolleen kun waan beekanii godhan miti jechuudha. Maaliif ijoollee kanatti dhiyeenyaa waan an beekuuf akkasuma obboleessa keenya biqilaatti illee nan bilbila. Innis maal akka jedhu isumarraa dhaggeeffannaa hamma dhumaatti nu waliin tura. Mee amma immoo obboleessa keenya biqilaatti bilbilaan jira. Biqilaatti bilbila jechuudha. Hello. Akkam nagaan siif haa ta'u? Nagaa bilbila jijjiireen bilbilaa jira faarfataa maaniilidha. Akkamete? Nagaa akkam nagaadha miti? Wanta social media irratti haasa'amaa jiru tokkotu jira beektaa eenyu faana suura kaate ati suura wayii kaatanii maxxansaniiru akka eenyuun ajjabaa turte gaardii taatanii. Ani gaardii ta'e mana ajjabee ni qabu namicha sin beeku. Eshi. Wanti koo gaaddisaa tumisaan nagari fottuudhaan jennaan hin bira deeme. Har'aatee gaafa hin deemu namicha wayiitti ni jira mana footoo deemnee footoo faana jennaan footoo makee wajjin waan sanaa galle. Kanaan dura waliin beektanii nama sana faana? Argee jiru beeku bar namicha. Tole. An normaalii waama biraa hin fakkaanne nama maatee nageenyi mana fakkaate. Tole. Godinyaa dammoo miti reda waliin amnaan bira deemee samboota footoo faana yaanii footoo makaane. Baanee itti malee waan an beeku tokko hin qabu. Malee wanti isiniif kaffalame ajjaabii yookaan immoo gaardii isaa taatanii wajjin deematan hin qabdan jechuudha. Miti irraa shayyuu hin beeku namicha iyyuu argee iyyuu hin beeku. Gaardii ta'uu miti yookaan ajjabuus miti. Nama hin beekne tokko nama eenyummaa isaa hin beekne tokko yookaas dudduuba nama tokko sun qorateen akkamitti ziyyaanii gaardii nama ta'u moo gaardii maaliin ta'an namaaf. Akkamitti nama ajjabas maafan ajjabammoo nama eenyu akka ta'e waan ta'e maalummaa isaa osoo hin beekin akkamitti nama ajjabuu danda'a. Egaa uummanni immoo akkasitti hin hubanne callisanii footoo poostii gochaa jiru. Sooshaal miidiyaa kanarra deddeebisaa jiru beektaa akkamitti ajjabu jedhani maaliif ani waanan si beekuuf akkasumallee hojii tokko waan na wajjin hojjettuufi Waaqayyo argatee akkamitti ajjaabii barbaada isa jedhuuf. Gannillee meeti si jammare ajjabuufi kan karootiin qabu waan akkasii keessa galuufisan alantaan qabu jechuu barbaada. Nama akkanaaf hin waan hin beekneefi nama hin beekne immoo sin ajjabuuti. Ajjabuutiin barbaada namni waaqaa gaardii barbaada. Malee footoma wajjin kaatan malee wanti biraa rileeshiniin biraa walitti dhufeenyi biraan jiru jechuudha. Walitti dhufeenya biraan qabdan jechuudha. Walitti dhufeenya biraa tokko iyyuu namicha yoo argeen beeku si jammara footoo faana bakka nuti toltan jennaan footoo makaane malee waan biraan beekan. Ayyee Waaqayyo si haa eebbisu eebbifamee ani si yaaduma kee kana fudhachuu barbaadeeni kabaja argadhu qaamaan sin argadha. Ayyee egaa daawwattoota keenya kana fakkaata jechuudha. Ijoolleen beekaniiti miti. Suura wajjin ka'uun cubbuu hin qabu. Dhugaa dubbachuufi eenyuyyuu suura na wajjin ka'e jedheenuma kaana suura atillee hin kaata jechuudha. Kanaaf isin garuu akkaataan isinitti hubattanii namni kun akka inni ajjaabii bitateettidha jechuudha. Namni kun jaallatees obbukkee dhaabeera ta'uu danda'a. Nama kana gadi fageenye sees hin beeku. Maal akka ta'e eenyummaa isaa hin beeku. Sooshaal miidiyaa kanarra qofa irratti hin arga waan ta'eef namni kun immoo maal akka jedhu yoo yaada qabaateen waa quunnamu jechuu barbaada. Asumarraanis Raajii Maatiyoos nu quunnamisiin jechuu barbaada jechuudha. Yaada yoo qabaatte uummata ifama gaafachuus yoo barbaadde akkasuma uummata kanaaf wanta ifa ta'uu qabu
jira yoo jette raajiin Maatiyos illee nu qunnamuu dandeesse jechuudha. Sababiin isaa namni akka biraatti ilaaleera waan ta'eef atillee wanti ati balleessite yoo jiraate nama Waaqayyoo erga taate nama Waaqayyoo si wajjin hojjetu erga taate akka kanaatti gaardii of bukkee hiriirsifte cheerchii seenuun tasuma illee hin barbaachisu jechuudha. Akkasitti na ajjabuu qabu jettee viidiyoo irratti ijoollee akkas gochuun kee baay'ee tokko gaarii miti baay'ee tokko sirrii miti waan ta'eef keessaan illee akka nu qunnamtu siin jechuu barbaanna. Egaa daawwattoota keenya kana fakkaata waan ta'eef wanta tokko toon hubatiin qilleensa irra kaasuun baay'ee barbaachisaa miti. Egaa waan kan dubbachuun keenya qulqulluu taane yookaan immoo waan hundumaan nama caallee utuu hin ta'in karaa wal qabsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Qullaa walii bakkeetti baasuu utuu hin ta'in namni tokko akka inni irraa deebi'uuf itti mun barbaachisaadha waan ta'eef akka kanaatti akkasiin hubattanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo biraa qabannee isiniif dhufnaa eebbifama.